Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Yaa Gibxii, yaa Gibxii, Waaqayyo duumessaa rifataa yaabbatee gara biyya keetii ni dhufa. Waaqa tolfamaa keessa immoo caccabsee lafatti ni dabala. Matsaafa Raajii Isaayaas boqonnaa 19 lakkoomsa 1-2. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo mata duree kanaan kaanee waa'ee godaansa giiftii keenyaa kan durboo maaramii olii wajjin barannaa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Godaansi giiftii keenyaa kan durboo maaramii kuni godaansa ulfaataa fi cimaa fi adda kan ta'edha. Sababiin isaa maaliif yoo jettanii ardii Eeshiyaa keessaatii gari ardii Afrikaatti kan godaanan waan ta'eef. Isumaayyuu yeroo sana keessa yeroo waan ittiin qilleensarra balali'an xiyyaarri hin jirre, yeroo konkolaataan hin jirre, yeroo geejjibi bishaanirraa hin jirre, yeroo rakkisaaf yaaddeessaa ture waan ta'eef dhugaadhumatti godaansa cimaaf ulfaataadha. Karaa adda biraa galaallee hin qabanne amma hidhamee amma mucaa kee kana fudhadhuu Gibxitti godaani jennaani kan baattee arii sodaadhaan naasuudhaan deeman waan ta'eef ulfaataadha. Maanguddichi Yoseef ishee faana jiru ofna maanguddummaatiin mucaan durbaa Solomeen ishee faana jirtu mucaa ijoollee durbaa waan taateef dhugaadhumatti godaansa ulfaataa fi cimaadha. Inni kan biraan yeroo godaansa kana adeemanis daandii hin beekanii, kan isaan simatus achi firan qabanii, akkasuma iddoo lafa dhaqan hin beeknetti kan deeman kan imalan waan ta'eef godaansa cimaaf ulfaataadha. Bokkaan jira, yeroo bonaa aduun jira, qorri jira, egaa waa baay'eetu jira. Fuula isaanii dura lafa qubatan hin qaban, teellaadhaan immoo loltuun Heroodis isaan teellaadhaan adamsaa jira waan ta'eef godaansa suukanneessaaf cimaaf hadhaadha. Mee isa kana ilaalchisee godaansa waggaa 3 waan ta'eef kun cimaaf guddaa ulfaataadha waan ta'eef isa kana waliin ilaallaa. Ammas irra deddeebi'ee Waaqayyo nu wajjin ta'uu, Waaqayyo nu barsiisuu, hubannaaf ogummaa nuuf laatu. Egaa raajaan Waaqayyoo waa'ee godaansa kanaa raajii oggaa raaju maal jedheeni? Waaqayyoo duumessa rifataa yaabbatee yaa Gibxi gara biyya kee dhufaa, yommuu dhufu immoo Waaqa tolfamaa kee caccabsee lafatti dabalaa jedhee jira. Egaa Waaqayyo inni jedhame gooftaa keenya Yesus Kiristoosidha. Dhuguma mootii moototaa, gooftaa gooftotaati waan ta'eef. Duumessa rifataa kan jedhamte immoo giiftii keenya dubroo maaramiidha. Egaa Gibxi maaliif filatame? Gara Gibxitti godaanuun maaliif filatame? Sababiin isaas tokko fakkeenyi fakkeeffame jira waan ta'eef fakkeenya kana dhugoomsuudhaaf. Lammaffaa immoo raajiin raajame jira waan ta'eef raajii kana dhugoomsuudhaaf jecha Gibxitti godaanuun barbaachise. Fakkeenya fakkeeffame keessaati maal jettani? Abbaan keenya Abrahaamii bara jireenya isaatii keessaa yeroo beelaadha gara Gibxi kanatti gadi bu'ee ture. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoomsa 10. Yoosef obboloota isaatiin jibbamee gara Gibxi kanatti gurguramee ture. Seera ba'uu 37 lakkoomsa 12 kaasee. Egaa abbaan keenya Yaaqoobis gara Gibxi kanaa sababa beelaadhaan gadi bu'anii waggaa 430 jiraachaa turan. Egaa seera uumamaa 46 tokko kaasee seera ba'uu tokko irraa arguu dandeenya. Egaa walumaa gala Gibxi wanti itti fakkeeffameef kun hin jira. Karaa adda biraa immoo raajiin raajames jira. Raajiin raajame tokko isa mata duree godhannee kaane yoggaa ta'u, ni lammaffaan immoo matsaafa raajii Hosee boqonnaa 11 lakkoomsa 1 irratti Waaqayyo ani mucaa koo Gibxiitiin waamee jedha. Egaa Gibxiitti waamamuu dura gadi bu'uutu dirqama waan ta'eef raajiin kun akka raawwatamuufi jechaadha. Egaa walumaa gala yeroon godaansa giiftii keenya maaramii kun kan itti yaadatamu fulbaana 26 hanga sadaasa 6tti yaadatama. Zamana Tsigee jedhamees immoo yaadatameeti lallabamaa barsiifamaa. Fedha isaatiinis abbaan barbaadees ni tsooma jechaadha. Zamana Tsigee jechuun zamana abaaboo jechaadha. Tsigee jechuun jecha giizii waan ta'eef yeroon godaansa giiftii keenya maaramii kunis waggaa 3 fi ji'a 6 yookaan immoo ji'a 42. Guyyaatti gaafa deemu immoo guyyaa 1260dha. Godaanuun maaliif barbaachise? Godaanuun maaliif barbaachise? Tokko godaansi waan barbaachiseef mootichi Heroodis mucaa kee ajjeesuu barbaada waan ta'eef
atattamaadhiin fudhadhu amma Gibxitti godaani jedhamee ergamaa Waaqayyoo waan itti himameef wangeela Maatewos boqonnaa 2:13 tokkos sababiin godaansa kanaa barbaachiseef gannata keessaati kan ari'atame yookaan kan godaane Addaamii fi Hewaan ijoollee isaanii sana godaanee iddootti deebisuudhaaf kakatee jira waan ta'eef kakuu kana raawwachuudhaaf jechaadha. Waadaa seene kana raawwachuudhaaf jechaadha. Tokkos akkuma gararraatti ilaallee turre fakkeenya fakkeeffamee ture waa'ee godaansa kana raajii raajamee ture waa'ee godaansa kanaadha egaa dhugoomsuudhaaf jechaadha. Inni kan biraan tokkos maaliif jennaan fakkeenya nuu ta'ee nu barsiisuudhaaf jechaadha. Maaliif jennaan wangeela Maatewos boqonnaa 11:28 irratti narraa baradhaa jedhee akka dubbate. Karaa adda biraa tokkos borii godaansi akka dhufuudhaaf jiru caafamee jira waan ta'eef wangeela Maatewos boqonnaa 10:23 irratti waa'ee koodhaaf jecha ni ari'atamtuu ni jibbamtuu fuula yaa'ii dura ni dhaabattuu yeroo sana hin sodaatinaa jedhee jira waan ta'eef yeroo godaansaa kana akka hin sodaanneef akka hin shakkineef fakkeenya nuu ta'ee godaansa booda ulfinatu jira mo'icha jira kan jedhu nu barsiisuudhaaf. Tokkos maaliif godaanee gaafa jennu gara fuula duraatti biyya Gibxii keessatti gadaamii gurguddoo fi adibaarootni gurguddoon iddoo manni qulqullummaatti ijaaramee abbooti gurguddoonni ka'anii akka jiru waan beekuuf dachee isaanii sana eebbisuudhaaf jedheeti. Inni kan biraan akkuma raajamee jiru waaqa tolfamaa biyya Gibxii keessatti dagaagee jiru sana barbadeessuudhaa fi balleessuudhaa fi jechaadha. Inni kan biraan kan ilaallu waa'ee godaansa giiftii keenya maaramii ilaalchisee eenyufaatu barreesse maal jedhanii barreessanii kan jedhu immoo ilaalla. Waa'ee godaansa giiftii keenya dubaroo maaramii ilaalchisee raajonni duraan dursanii raajanii barreessaniiru. Isaan keessaa raajaan Waaqayyoo Isaayaas barreessee jira. Matsaafa raajii isaatii boqonnaa 19:1-2, matsaafa raajii Oosey boqonnaa 11 irratti Oosey barreesseera. Inni kan biraan maaliif jennaan amma immoo Imbaaqoom barreesseera. Matsaafa raajii Imbaaqoom boqonnaa 3:7 irratti inni kun immoo gara biyya Itoophiyaa akka isaan dhufan raajee jira. Inni kan biraan ogeessichi Solomoon barreesseera. Ogeessichi Solomoon matsaafa faaruu caalu kan mataa isaatii boqonnaa 2:11 irratti kunoo ganni darbeeraa bokkaan roobuu dhaabeeraa dirree irratti abaaboon argamuu jalqabaniiru egaa yeroon kun yeroo faaruutii gugeewwan simbirroonnis yeedaloo isaanii dhageessisaniiru jechuudhaan akka jechuun hiika lama qaba. Inni jalqabaadha bara Si'ool keessatti rakkachuun hafeeraa godaansa kee kanaatiinis hin deebitee hin galtaa gooftaan dhufee hin fannifamaa warra du'ee dhufee hin oolchaa boo'icha sarraatii naqaa jedhe raajuu isaati. Karaa adda biraa dhiiga horii dhiyeessuun hafeeraa dhiiga horiin duraanii aarsaa ta'ee dhiyaatan hafeeraa mucaan kee inni godaansaa deebi'ee ofii isaatii aarsaa ta'ee dhiiga isaa dhangalaasuudhaanii ijoollee isaa godaansaa hin deebi'aa kan jedhu fakkeenya fakkeesse dubbatee jechaadha. Karaa adda biraa matsaafa ammas faaruu caalu kan Solomoon boqonnaa 3:6 irratti lafa onaa keessaa isheen baatu kun eenyudha? Dhaabbannaan ishee akka haara ixaanaadhaa qajeelee kan dhaabatu kun isheen eenyudha? Fooliin urgaa isheetii daldaaltonni kan gurguran ixaanaaf karbeerra yookaan libaanarra fooliinsaa kan namatti tolu kun isheen eenyudha jedhee waa'ee godaansa isheetii ilaalee dubbateera. Karaa adda biraa matsaafa faaruu caalu kan Solomoon boqonnaa 6:10 gubbaa irratti akka biiftuu ganama bariidhaa isheen iftu kun eenyudha? Akka addeessaa isheen calaqqistu kun eenyudha? Isheen akka biiftuu iftu kun eenyudha? Akka loltuu waraanatti yeroo ba'anii surnaan isaanii nama sodaachisu kun kan nama sodaaftu isheen kun eenyudha? jedhee ammas dubbatee jira jechaadha. Maaliif jennaan mootii moototaa biiftuu dhugaa baattee godaanuu ishee kan sodaachiftu ta'uu ishee sodaatamaa ta'uu ishee mucaan ishee kan dubbattudha jechaadha. Karaa adda biraa matsaafa faaruu caalu kan Solomoon boqonnaa 7:1 irrattis yaa Sulamaaxis deebi'i mee akka si agarru si yaannee irraatii deebi'i jedhees raajee jira jechaadha. Kanaafuu inni akkana jedhee barreessee jira. Kutaa 2ffaa keessatti kan Yohaannis abbaa wangeelaa mul'ata 12 irratti kan inni barreesse waliin ilaallaa. Waaqayyo nama sana nu haa taasisu. Galanni Waaqayyoof.